hiree walitti dhufuu rabbi sirnaan geessu akkasumatti gabaabsina akka lammuu asirra baate lolla wanni dhaabnu hiriyaa keessatti mijatti akka itti jaalatanii fi akka itti jaalatamtullee beeku kan jennaani ani warra karaa haala gaarii haala kunde kaadhimaa jechuun abbaa manaatiin nama hedduutu kaadhimaadhaa jaalatan jedhee daangaa cabsee booda gaafa faayidaa walirraa barbaadu san ta'uu ni baadama. Taatirii raasaa kana wal yaasee warra akkasii jirutti atis waan dalaguuf waan kamiyyuu adda baaftee beeku. Kanneen irraa ammas mee akkuma nama fiitiin waan mallee bonummaan jajjabinaa asirraa mul'atu daldala biyya keessa seera kana baay'ee jajjabina amma soodamii biyyaarra siraatiin baasaa rooga kan baasuuf yoo loltullee yoo taphattullee baate mee haalataan sochii biyyaarratti footoo fudhanii akka fedhanitti haasa'uu kun obboleeyyan teenya keessattuu dubra arsii kanarraa hagam bareedaa hagamitti amantamee ati waan kana akka fatihaatti mee dhuguma onnee irraa nutti dubbadhu. Sooshaal miidiyaa irratti asbaanii viidiyoowwan akka barbaadanitti haasa'uun kun hagam takka nu miidha jettanii yookiin tilmaam hagam takka faayidaa. Sooshaal miidiyaa irratti asbaanii yookiin naani wanta jechuun homaa waan nu fayyadu hin qabu. Nu miidha malee. Maaliif gaafa miidiyaa irratti asbaanee waan tokko argine waa dubbachuu jira. Osuma beeynu gisee tokko balleessina. Ana akka dhuunfaa kiyyaatitti sooshaal miidiyaa hanga fayyadame kanatti na miidhe malee homaa wanti na fayyadin jiru. Dhugaa isin hime jechuudha. Maaliif intala akkanaan turre yeroo kiyyattan jechuudha. Intala akkana yookiin afaan jabaattus hin turre, intala xiqqoo mataa qaqqabadhu ture. Sooshaal miidiyaa erga fayyadamuu dhufe sooshaal miidiyaa nama tokko fayyaduu danda'a. Garuu ana nan fayyadne. Fakkeenyaaf gisee tokko namni aaruu jira, waan ho'ii arguu jira, nama kana fakkaadha yookiin yoo namni har'a waan ho'ii mul'ise anillee akka nama kanaatitti dannasa jechuu jira, anillee akka nama kanaatitti dubbadha jechuu jira, tokko laallee morkachuu jira. Ana akka dhuunfaa kiyyaatitti sooshaal miidiyaa osoo gabaabsine natti tola. Ofuma kiyyarraa ka'ee, ofuma mataa kiyyarraa ka'ee osoo gabaabsine natti tola. Maaliif aanaan nu jala dhufuu danda'a. Aaliin nu jala dhufuu danda'a, soddaan nu jala dhufuu danda'a. Nuti warra akkana dhaabatee hafuu miti bultii ijaarrachuu dandeenya. Bultii keessa seenuu dandeenya, haadha ilmaanii ta'uu dandeenya, haadha intalaa ta'uu dandeenya, waa hedduun nu eeggata. Garuu wanti har'a sooshaal miidiyaa irratti dubbannu kuni akkasumatti hoggaa kurnan har'aallee akkasumatti nu eega. Kanaaf an akka dhuunfaa kiyyaatitti sooshaal miidiyaan nama biraa fayyaduu danda'a, garuu nan fayyadne. An sooshaal miidiyaa kana fayyadama halkanii guyyaa namaan walitti bu'a keessan yoo asirratti as ba'e yookiin abbaa manaa kiyyaan walirratti olitti hin bu'aa, obboleessa kiyyaan olitti hin bu'aa. Maaliif ati gaa akkasii miti yoo dhuffamte wanti kamuu yoo dhuffamte bareedda akkanatti asirratti ba'uun qabaattu jedhame waa hedduu keessan natti dubbatamus danda'a. Kanaaf sooshaal miidiyaan akka dhuunfaa kiyyaatitti faayidaan inni naaf qabaateen jiru jedhu yaadaan. Yaa wantoonni gara duraatti namni sooshaal miidiyaa kana biizinasaafis fayyadamuu jira, barnootaafis fayyadamuu jira, waa hedduullee qaba. Akkasuma ammoo bifa aadaa fi safuu cabseen gaafa itti fayyadaman nama miidhuun isaa shakkii tokko illee hin qabaatu. Wanti gaafii kanallee si gaafadhuuf ijoollee akka ijootti asirra bahanii namoo sesseequmaan jalqaba suutuma tattaphachuun eegala. Akkasumatti ija jabaachuun dhufti, qaanyiin dhabuun dhufti, akka fedhan ta'uun dhufti, waan aadaa cabsanii safuu cabsanii gadi ba'anii waan intalti namaa dhiisii dhiirtinuu dubbachuu qaanfattu yeroo durummaan teenya tammaan sikkoo mandootaa wallaahi ol jetteellee janama keessa laalle kun waan hedduu irraa arguu jirru qaanfachuu jirru sila aadaa akkana uummanni keenya hawaasa keenya keessa wanni akkanaa hin jira wanti jennu sooshaal miidiyaa kanarraa waan dhaalame akka ta'e dubbannee jira. Kanumaaf ijoollee yeroo jalqabaa akkuma kan kee kan amma baatima muraasa asirratti arguu jira dhugaa dubbachuudhaaf hedduullee wanna hamaa wayituu sirraa argeetii miti kasi gaafadhuufi yoo uumaan yoo dhaamsa walitti dhaaman. Sooshaal miidiyaa kana waan fayyadamuu qabnuuf qofa fayyadamu. Yoo dhaabanne baay'ee bareeda yaada jedhuuf yaada gaafii akkanallee si kaasee galatoomatis akkuma ansi yaadutti deebisaallee sirraa argadhe. Maaliif jennaani namni tokko jalqabuma badii qixxeen seenu
Xaafi maan jalqabaa irruma siqaa badiin tuni yoo ati xiqqoo harkaan tuutte ofis harkifti. Yoo ati hagana qabatte isiin hagana si qabatti badiin tun si faanaa deemti si mi'oofti si hawatti. Yoo ammoo tu duruma tuquu baatan durumarraa fagaatan uumaa nama nagartu waliin argan. Keessattuu intalti shamaraa takka dahaba. Daabni nama dahabaa karaa irratti hafee yookaaniif akka sibiilaa yookaaniif akka raafuu fi shunkurtiitti namni karaa irratti hafee daaba gurguratu. Sibiila keessatti yookiin burcuqqoo itti tolchanii achi keessaa bareedda. Shamarran ta'een akkasii bareedda yaada jedhu qabaanis. Hedduu maqaan guddaan tokko sooshaal miidiyaa kanarratti hundaa walitti qabu ka tokkollee addaan baasne ebaluu waan hin ta'in namni jedhee irraa dubbatu hin jiru. Durba tiiktokii yoo jedhan osoo ati keessi kee dahaba feete taate maqaan keessaan hafne maqaa kana keessa. Yoo danda'an tiiktokii masan keessaa haalataa sooshaal miidiyaa kana fayyadamu sirreeffachuun baay'ee barbaachisaa dhaamsa jedhu qaba. Ammallee waa'ee ijoollee teennata biyya arabaatti deebi'eeti gaafii tokko qajeelatti akka addanuu baaftee sirriitti ijoolleen teennas akka hin dogoggorre akka waan dalagatan ol kaayachuu danda'an akka rakkoolee isaan irra jiru kana ofumaa furmaata itti barbaadachuu danda'an akka nuudhaamtu barbaada. Innis maali fakkeenyaaf ijoolleen shamarranii waan jaalala jedhu kanaan gowwoomfamanii horii nyaatamuu bira dabranii haga lubbuuf balleessuu irra sadarkaa gahaa jirantu jira. Waan hin taane keessa seensisanii jechuudha. Jaalalaan sobanii horii illee irraa saamanii yookaanii fi qaama isaanii qullaa waraabanii qabdii qabatanii waggaa dheeraaf itti taphatanii gaafa isiin horii illee dhabdee zaata ofis dhabdee jiruun isii cufti. Harkaa boora'e sooshaal miidiyaa kanarratti gadi baasanii akka isiin maraattu akka isiin lamuu alaalii ofillee isaan arguu hin dandeenye godhaa jira. Waan kanarraa mee haala akkamiitiin mudannoolee akkanaa yaaliin akkanaa akka fatiyaatti sirra geggeeffame mee yoo jiraates kanniinuma wal qabsiifteeti sirri tokko obboleeyyan tantee waa irraa baratan akka nu dhaamtu barbaada. Ayyee yaada bareeda inshallah rabbi khairii haa godhu. Alhamdulillahi rabbil alamin mudannoon akkanaallee na mudateen beeku garuu na mudateen beeku jedhee qofatti dhiisuun qabaadhu hiriyoota kiyya obboleeyyan kiyya kan mudate hedduu kan na bira dhufe jira jechuudha. Nuti qalbii shamaraa qalbiin teenya akka harmaarraati. Maaliif waanuma har'a nuun jedhan kanaan gisee baay'ee illee irra deddeebi'ee dubbadheen jira dubbii kana har'a yoo na harkaa baden beeku yoo har'a si jaalanna yookiin naan jedhanii horii ofiitti hafanii akkuma isin jettan viidiyoo qaama tokko horaamanii namaaf erguu ana kiyyatti abbaa warraa kiyya dhuunfaa abbaa manaa kiyya halaalallee yoo ta'e qaama kiyya horaabee erguun eebiidha. Maaliif abbaa manaa kiyya san yoo ta'e isaayyuu erguu sun taane hontummaan chaayinaan dalaydeetunu waa nama hedduu nama argu jira. Abbaa manaa dhugama halaalas jaalatu yoo ta'e abbaa ilmoo keetii yoo ta'e innuu miira akkanaa keessa seenee waan akkanaa si gaafachuun qabatu. Gaafuma inni viidiyoo akkana jedhee si gaafate sanirra gaafuma inni waan akkanaa si gaafatirra nikaa keetuu yoo irraa qabaatte akka inni dogongora kanarraa deebisuuf yaali kanarra taree garuu inni waan akkanaa si gaafatatee taanaan an akka kootitti halaala kooti jedhee yaadu. Maaliif waan baay'ee eebiidha. Abbaan manaa kee tokko fakkeenyaaf yoo na jaalatee na fuudhuuf jedhe mana dhugaatii nan geessu. Akkasuma jechuun kunillee maaliif kabajaa isaatiif nama kabajaa qabu yoo ta'e fuudhee mana waa dhugan hoyi nan geessu mana dhugan jechuun mana alkoolii dhugan mana iddoo tokko waan akkasiisan nan geessu. Kanaaf walumaa galatti an kan jechuu barbaadu ijoolleen shamarranii nuti warri biyya arabaa jirru akka shaamaa baqnee akkamitti dalagnee akka maallaqa finnu numatu beeka. Keessuma keenyatu beeka. Kanaaf an akka kootta hundi an isinii dhaamu yoo jaalattanillee yoo halaala keessan ta'ellee dhaamsi akka fatiyaati takka obboleettii takkaatitti waan hojjettan hoyi qaaman yookaan abbaa keessan yoo abbaa manaa keessan itti ergitanii waa hodalagsiisaa jiraattan kan ta'e yookaan abbaa keessan yookaan haadha keessan yookaan obboleessa keessan waan san akka isin ilaalee gizeen kan tole viidiyoo laaltanii maqaan akkamii bitamu waan akkanaa kana osoo hubattanii cadhiftanii jaalala bichaa fi osoo akkas gochuu baattanii osoo maallaqa keessanitti umrii keessanitti taphachuu baattanii an akka dhuunfaa kootiitti waan na mudate jira. Hoggaa 2 dura dalagee asii ergee maallaqa
nama kana jechuun barbaadu garuu maaliif abbaa manaati obboleessa jechuun barbaadu. Dalagee lafa sii bitee jira jedhamee natti ergamee ture. Mana sii ijaaraa jirra jedhanii mana biraa natti ergaa turan. Gaafa garuu an asii gadi bu'u ankaawuntii nama saniitirra birrii 43 qofa jira. Manni bitamuu miti ankaawuntii sanirraa birrii 43 qofa jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namni nama kuffisa malee rabbiin nama kuffisu. Isinii galee gisee tokko tokko gorsa maatii ofii fudhachuullee nama fayyada. Gorsa abbaa ofii fudhachuullee nama fayyada. Gorsa haadha ofii fudhachuullee nama fayyada. Abbaan ofii darbee akkati boolla keessa kuftu sin godhu waan barbaaddeloo ta'e ilmoo ofii bakkuma gaariin hawwa. Wanti kana isiniin jedhee fi yoo abbaa manaa keessanillee ta'e yoo jaalallee keessanillee ta'e yoo waan barbaade keessan haa ta'u. Garuu waan san keessa osoo hurri kee jiraate natti tola. Fuuraa keessa san keessa osoo hurri keessan jiraate yoo dabdaan dammoo osoo harka qabattanii. Anan kan waan ustaazi waan akkasisan keessa seene miira biraa wayitu natti dhagahama. Maaliif waan ufi madaa akkasii qabuu fi madaa akkasii san namni akka irra dhaabbatu barbaadu. So akka kiyyaati hiriyyaan tiyallee hadadatti dhiyaadhee gorsuuni gisee tokko tokko jaalala kana kan maallaqaan bitantu jira. Jaalaluma kana wanta maallaqaan bitamu wayitu jira. Maallaquma qabaadhee qufaa fi yoo abbaa manaa dubartii hoyillee ta'e maallaquma kanaan kan bitantu jira shamarran ta'een jechuudha. Kanaaf honti maallaqaan bitame gaafa maallaqni dhumatu ni dhumata. Geema mataa keessan irratti hin taphatinaa. Geema hin taane mataa keessan irratti hin taphatinaa. Honti qulqulluun gaafuma qulqulluudhaan fuudhan qulqullaa malee maallaqa qabaatte gaafa maallaqa hiikan halkanii guyyaa yoo 15 gahe maallaqumaaf jedhee lubbuutii akkasiin jedhu jira. Qalbiin teenyatuun immoo akka harmaara irraati ustaaza dhugama isinii hima. Nama lubbuu kiyya nuun jedhe kana dhugama nutti fakkaata. Garuu sanirraallee of qoxxobaa sa'aatii amma keessa jirtan kanatti fakkeenyaaf keessattuu shamarran hoggaa gara umrii 17 keessa jirtan isinitti fakkaatu. Ani yeroo akkas keessa jiru sanii wanta abbaan kiyya naan jedhu dhugaa natti fakkaatu ture. Hedduu dhugaa natti fakkaatu ture. Gisee biyya jirullee gisee as jirullee homaa natti fakkaatu ture. Anas dhufee biyya namaa dhufee maallaqa argee osoo hin taane biyyattillee maallaqa keessa ture. Dhugaa isinitti himu forroon seenaa kiyya beektan beekuu dandeettani. Garuu yoo faazariin kiyya fatiyaa honti taragaaganii deema hoyi wanti suuta deema hoyi hin tolaa suuta deemi suuta jedhu gaafa naan jedhasanii abbaa kiyya horraa dhiibaa ture. Garuu honti sun namiidhe malee nan homaa honta na bareechin qabu. Kanaaf maallaqa keessan yoo hojjettanii maxaniidhaan nama waa irra isinii oolchu hoyi. Gizeen tolee jira viidiyoodhaan waan bittan hoyi risiitii hoyi yoo lafti ka isinii bitamu ta'e maqaa eenyuutiin akka bitame ragaa nama lafa san keessa jiru. Horra keessan duuba walumaa galatti horra keessan duuba osoo waa godhuu baattanii natti tola dhaamsa kiyya kun. Anke waan jedha ustaaz. Ayyee hedduu galatoomii fatiyaa dhuguma dhaamsa jabaadha. Muuxannoon wanti namni hubannoo qaburraa waliin qabu kun namoota waan haadha himtu kana tasallee yaadee yookiin illee dhagaamee hin jirretu jira. Kaammoo dogoggora akkasii keessa jiran ka hadha dhiirtummaanii. Ani waan tokko dhagaye waan hedduu nama gaddisiisu waggaa 12 dura. Waggaa 12 har'aa jechuun waan xiqqaa miti. Achi as meeqa akka dogoggorte tilmaamuun kan nama rakkisu. Abboo ati meeqa biyya Arabaatii qabda waliin jechuudha. Kan namni tokkochi dubra 5 maraa biyya fuudha. Fuudhee ganna takka yookiin baatii 5 waliin jiraatee biyya Arabaa si ergaan dalagattaa mana nu ijaartaa lafa nu bitta akka nu gootadhee hin ergaa. Tabiraallee hin fuudha. Quban qabdu tun cuftu quba waliin qabdu. Meeqa biyya Arabaatii qabda warra waliin jedhu. Magaalaa Adaamaa kana keessatti waan baratamaa jechuudha. Magaalaa Adaamaa tana keessatti fikiyyaa waan argee waan dhaga'ee. Wantoonni suni hedduu akka dubra keessa namiidhaan. Hedduun isaanii shamarra 6-7 namni tokkochi taa'ame mana ittiin ijaarate konkolaataa ittiin bitate hundinuu gaafa galtu isaa kana garana bu'ee isaa warri nagarre baay'eetu jira. Inni nama biraatti dureessaa tabiraa yookiin tala xiqqoo ganna 15-16 fuudhee mana gaarii qabaa konkolaataa bareeda qabaa yoo fedhe bilbila sanuun jira hin jijjiirata gaafa itti heerumtullee haadhaaf abbaan isaanii haala gaariidhaan seeraan ergatee isiin fuudhee isima biyya Arabaa jeema jettee ejantiif karaa irra deddeemtu karaa irraa qaba gaafa fedhe achumas sossobee hiree isii karaa irraa jalaa qabee yookiin viizaa harkaa tursiisee maal godhee ejantii afaan qabaa
karaa hedduun dogoggorsiisee biyya san keessa shamsee gaafa kaan nama galataatti fakkaatee akka waan inni qarqaaree biyya arabaa ergeetti ergata jechuudha. Isa malee namni hin jiru itti haga dandeettu saamee gaafa kaan waggaa 10 waggaa 8 waggaa 7 isin biyya arabaatitti dararamtee dhukkooftee gaafa achi isin galtu namuma boolee isii fuudhuu hin agartu. Isii warra ofii gatte isaaf jecha inni ammoo kaayyoon filaan inni qabateetiin waliin ture filaana mallaqa isii elmachuudhaati keezii garaagaraa baasee gaaf kaan mana ijaaraa gaaf kaan lafa bitaa gaaf kaan kana godhaa haala kanaan 5-6 tokkochumaan dogoggorsee yookiin akkuma kiyya kana areeda filatee sheeka fakkaata yoo laaltu hin nyaataan dhugaa horiin inni nyaatu akka dansa nyaataa bareedaadhaa qananii namni akkana horii namaatti ittiin hajamu jettee itti amanti ta fedhe dhukkee irraa kaasee waggaa meeqa nyaatee har'a barandaa jala teettee dubri teenna buna gurguratu jirti jechuudha jatti galte barandaa jala teettee waan hedduu nama godhus waan hedduu nama hawaasa keenya cabsee dubri keenya itti keessaa hedduun isaanii haala amala qara uumamaan qaban keessaa bahanii waa meeqa ta'aa jiranillee wantootuma kanneen irraa dhufe jechuudha. Dhaamsanuuf dhaamte kanaatis akka itti hojjattee obboleeyyan teellee dogoggora irraallee oolchitullee abdii qabna. Har'aaf mee haganuma si gaafadha. Atillee sooshaal miidiyaan kun nama mura hedduu nama hedduu jalaa muree nama hedduu nama Oroomaa hedannu Oroomaa baasee haga namni iyyuu Orooma jechaan waan laaftuu isinitti fakkaata. Nama Oroomaa hedatan Oroomaa baase jechuudha. Namni yookiin bultiidhaaf sitti amanees si waliin bultii ijaaratu yoo dhabame addunyaa tanarra maaltu si hafe waan biraan himuu ni dandeetta. Addunyaa tanarraa wanti gammachuu jedhan intala namaatiifis dhiiraafis bultii ijaaratee ilmaan horatee mana gaarii konkolaataa gaarii qabatee jiraachuu magatti matan addunyaan. Gaafa akhlaaqni kee bade ammoo tana tokkoffa keessaa baatata bultii ijaarachuu namni sitti tajamu jiru. Namu auzu billah. Ala bo manaki mataa kiyya irratti ibidda ijaaraa ofiin jedha wallah. Maybe kammaan ofii isaati illee badee abdii murate taabdii muratteen wal argachuu ni danda'anii suni gaa jireenya bultii islaamaatis fakkaachuu hin dandeettu. Kanaaf wal gorsitanii sooshaal miidiyaa kanarratti akka haalli hawaasa keenyaa sun akka hin banne aadaan safuun amantaan keenya akka hin cabne akka wal jajjabeessitan si dhaamannaa intala jabduu hubannoo qabda dhugaa dubbachuuf masi hordofaa si argaa yoo ati biyya kanarratti haasoftus haga dandeettu haala kee eeggataati dubbatta. Kanuma si dhaamadhaa waan dhaamattuu qabatte dhaamadhuu galatoomii har'aa kaa daftama si qabe gaa silaan namni intarviinii beellamattee suuta dhiyaadhu namaan jedha. Akkasitti si qabe. Kan bal'inaanii itti yaannee olitti deebinaa gara intarviititti. Waan intarviin asiin gahe jechuun mitanillee itti yaaduu dhabuu danda'a rifannoon irra jiraachuu danda'a. Na wantoonni shamarran biyya Arabaa waan haganaan xumuramu miti. Waan asirra dhaabatu miti akka waan hedduu waan guddaan irraa baratanii inshallah amma boodallee intarvii jabaa guunni goona jedhee yaada ustaaza koo naaf galatooma naaf jiraadha isiniin jedha yoo an dogongore yoo an balleesse akka abbaatti natti dhiyaadhati na deebisa ilma namaatiin hin dogongora anillee haga ofii kiyya dhuunfaa kiyyatti ta'een tokko miidiyaa kanarraa gabaabbachuuf ni yaala inshallah gabaabbachuullee baadhu haala amala kiyya akka safuu keessaa na hin baafne godhee akkasitti waan akkasitti ni yaala inshallah naaf galatooma jiraadha isiniin jedha. Yaa hedduu galatoome hedduu ilmi namaa kun haasa'uu wanni waa beekan irratti haasayan keessa ta'an dhageeffachuuni istireesumaa fi dipireeshinii mana namaa keessa jiru kanarraallee nama baraara. Ammoo miidiyaa kana dhuunfatanii yoomaa namalee namni jiruudhanii akka fedhan ta'uun hedduun osoo ati hin beekne maatii ati dhalatte onnee maatii dhalatte keessaa bahuun akka jiraatu irraanfatiin obboleeyyan ta'e. Dhugaa isinitti anama fatiyaan obboleettii tiyya waliin dhaladhe yoo taate akka isin tiiktookii irra baatee fuulaan as bahuu miti tiiktookii marratti viidiyoo takka footoo takka maxxansituun eeyyamu obboleettii tiyya waliin dhalatte yoo taate wanni isiillee haga danda'u takka mirga isii kabajaa isii eegee waliin haasa'uu fi akka obboleettii tiyyaa sanii waan dhagaamtuuf wanti kun ulfinna irraa waan irraa hamaa sooshaal miidiyaan kun irraa hamaa akka ta'e akka hubattan namoota ijoollee hubannoo qaban yoo dubbatanis
akka itti dubbatan beekan wanni haasofsiisuu asirratti irraa waa barattan jenneeti. Warri duratti illee baay'anillee akka ebaluu ta'ennaa akka haadha ebaluu ta'a ka jettu jiraatte akka qilee keessaa deebi'uu dandeenyu waa jirtan. Inni irraanfatinaa jechamaa fi ati haateen ulfaadhu galatoomii fayyaa naa ta'e inshallah kanuma gargaraa baana. Ayyee isinillee inshallah fayyaa naa ta'aa naa jajjabaadhaa galatooma ustaaza kiyya. Jazaakumullah khairan.